manne safeediin tunniini ka isaan himatan 950 malee jedhanii gindoo kooboo qonnaa safeedii fi akkasuma gilgilillee yoo barbaadda meeshaalee idee irraa jechuun hodhaa yookiin masoobii akkasuma mootuyyuu safeedii gindoo qonnaa meeshaalee hodhaa namoonni nagaafatan hundi isaa inuma bita garuu ammoo haala naamijatee viidiyoo raawwu dadhabullee har'a qabadhee isiniif dhufee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini hundi keessa luyyuu jechuudha warri maatii kiyya taatan meeshaa hodhaa irraa kana gaafattan akka fakkeenyaatti jechuudha masoobii daabboo, masoobii buddeenaa, gindoo, kooboo, qonnaa, safeedii fi akkasuma immoo gilgilillee yoo barbaadda meeshaalee idee irraa jechuun xuunxoo, qodaa, idee, sabaree maal afaan feetanii fi akkaataa feetanitti hunda isaatu ni dhiyeessa yookiin isiniif bita. Isin ajajnaanin ani dhagahuudhaaf fedhii rabbiitiin isiniin jedha. Amma meeshaa nam sadiitti qaqqabadhee dhufe meeshaalee hodhaa jechuudha hundi isaaniituyyuu ajajatanii walirratti bakka inni jiru karaa dheeraa dadhabbii hedduun deemee qabite tokkoffaa irratti masoobii kana hundi isaanii meeshaa hedduu qaban biratti jechuudha. Sirriitti isinii gala masoobii daabbooti biratti meeshaalee hedduu qaban gatii hedduu madaalawaatii fi akkasuma mootuyyuu kurreen isiiyyuu dafteerraan bootu madooshaa na barbaachifti keessa isiillee ilaala. Keessa isii ija keessan ilaala bakka fagoo deemee meeshaa jechuudha hodhaa isaa akkasuma mootuyyuu hin jira asillee asii bitamillee isin agarsiisuu danda'a viidiyoo hundumaafuyyuu jechuudha qarshiin inni ittiin bitame 2500 jechuu barbaadeeti tiraanspoortii maalii malee itti aansee ammuutuyyuu innis kanama biraati haati isa kana masoobii daabboo qabdi qonnaa qabdi safeedii qabdi kanuma sadiin qabdi wama ittiin baafatanii fi harcee irra gingilfattu itti aansee ammuutuyyuu meeshaalee biraa meeshaa mana keessaa hedduu qabdi meeshaa wajjin gaaf tokko qabattee isiniif dhufa har'aaf ammoo meeshaa hodhaa qofa bakka takkatti isin garsiisuu barbaade tuni masoobii daabbooti 2500 gatiin isii hubadhaa 3000 illee jiraachuu malti akkaataa naannahaatii fi akkaataa magaalaatiin ammootu asillee 2500 3000 illee ni jirti Shaashamanne maayyuu garuu hodhaan isii meeshaan isii akkasuma qulqullinni isii jabinni isii kanaa miti isiniin jedha Oromoo beemee kumaa keessanii ilaala meeshaa kana wallaahi amantanii amanuu baattanii ani waan akkana ta'uun seenee dirsaa kana jechuun bakka ambite magaalaa 4-5 qaxxaamuree bitee galchee achirraa erga narroobee haga Shaashamannee galee ajaa'iba meeshaan aadaa wanni baadiyyaa keessaa meeshaa aslii bakka inni itti hodhamu barbaadanii bitan hedduu filatamaadha. Itti aansuun ammoo meeshaan itti aanu ka isii jechuudha masoobii buddeenaati. Wanni asirratti isin hubachiisu obsaan dhageeffadha. Masoobii kana gabalaa maleedha ka gurguran isaan garuu qarshii kafaltee achitti dabaltee gamachiisuu dandeetta. Sababni hin gamachiiseef akkasiillee bitadhu naan jedhanii lafarra yoo jalaa deemte akka hin cinnee fi waan lama filattanii beetan gogaa feetan ammoo liizariidha. Ani dhugaa dubbachuuf liizarii gamachiisee fi gogaan irraa gargalchaa maal jedhanii masoobiin buddeenaa ammuutuyyuu gamalaa isii wajjinuyyuu 3000 isiniin jedha 3000 Itoophiyaa jechuun birrii achii xiqqishuudha 2500 3000 isa kana karaan meeshaa hedduu waan walirra binneef tunis 2500 taate malee takkitti lubbuu isii takkitti yoo bitte 2500 miti 3000 matanii 2800 gadiin sitti gurguran meeshaa walirra waan bitteef si ilaalanii tunis tanama tokkooti akkasitti achi kenna itti aansinee jechuudha mucattii hasaasaati mucattiin tun meeshaalee hedduu qabdi kana ofii kiyyaa fedhee biteef sinii galee namoonni kuwwan ammoo hin xumurre meeshaa isaanii meeshaa qorii abbaa gadaa akkasuma immoo odaa of keessaa qabdu isii widdii taate naannaa biraatitti qarshii guddaayyuu garuu asitti kadalaisiisaniif qorii isiillee qabadhee isiniif dhufa qoriin sun abbaa gadaati waan taateef daanteeliin tun baay'ee aslii miti garuu ammoo jaaladhee jennaaniin abbaa gadaati walumaa galatti qarshii 400 bitee fi isiniin jechuu barbaada lamaan irrattuyyuu meeshaan isiillee hin geeffamne meeshaa aadaa qabdi akkasuma meeshaa mana keessaa tokko qabdi masoobiin isii ammootu tana hedduu maashaallah rabbiin nagaan itti si yagalchu isiillee waan walirratti jechuu binne 2500 jechuu barbaadeeti keessa isiillee ilaala baay'ee natti bareedde hedduullee natti tolte dhugaa rabbii inshallah illee bitadha gaafa tokko gaafa namni biraan ajajatee jedhe inshallah duratti kanaaf kana daanteeliin inni bareedan kumalleen hin jira 708 illee ni jira shofaadha kun ammootuyyuu dhugama jirtu sinitti hima 500 400 isaan qaybatan 600 400 fuudhee fi maaliif jennaaniin meeshaa isiitiin waliif fakkeessitee yoom akka carraa jechuu qophii ayyaana akkasuma ammootuyyuu iidaa qofa itti fayyadamtuuf malee bu'aa takkan qabu jechi kiyya haphiidha
dhayaa isaa zarzar godhanii bareedina qofaaf dhaanii abbaa gadaati namoonni daanteelii kana barbaadanillee namoota hiriyoota teessan wajjin yoo bakka takkatti onnaa jettan isinii fiduu danda'a. Kana jechuun kiyya jalatti kan yeroo hundatti godhattan itti uffifattan ni bitattan furdaa birrii 800 saniin caalu. Garuu ammoo kana bareedina qofaaf warri meeshaa abbaa gadaa qabdan qofti akkanatti walirratti xaqni godhachuu ni dandeettanii. Isinis tuni 2500 kun 400 waliigala 2900 jechuudha walirratti. Itti aansuun ammallee ka isii akkasuma lama walirratti isiniin jedhee argee jennaan isiniin jedhee miree abbaa gadaa qabdi masoobii buddeenatitti illee isuma bitee fi isiniin jedha. Maaliif jennaan bakka isiin meeshaa aadaa ajajattee waan jetteef akkana jira abbaa gadaatiin dalagame keessatti odaa qaba malee viidiyoo isiniif dhufa biizii ta'e masoobiin isii buddeenallee tana baay'ee jechuudha bareedduudha. Kunoo haala ammasitti argitan kanaan jechuu hedduu bareedduudha namatti tolti keessa banes isin agarsiisuu ni danda'a ammoo yoo banuuleen bu'aan qabu viidiyoo isin dheeressuu waan hin fakkaanne tanniin sadiinuu akkasuma gamalchiise tajara sadiinitu namni hambiteef sadiinuu waan obboleeyyan kiyya hedduu na bira qaalii ta'aniif sadiinifuu gamalchiise tunillee 3,000 warrirra waan bitee fi daanteelii kana wajjin 3,000 fi 400 isiniin jedha. Sirriitti naa hubadhaa dabaluu mala hir'atuu mala waan har'a ittiin bite qofa isinitti mala. Tunniin 3,000 tun 3,000 addatti daanteelii hin binne haati yeroo nadhaamatti hin bitaaf tunis natti hin dhaamanne waan qorii aadaa qabduu fi tuni meeshaa aadaa hin ajajanne meeshaa mana keessa koontiroola waan adda addaa qofa ajajatte daanteelii biraa ammoo bituu fedha inshaallah irratti maallaqatuyyuu jalaadhumati ka meeshaa kuni 3,000 kun 400 3,000 fi 400 itti aansuun kanama biraati jechuudha ammallee akkasuma tuni 2,500 kalaruma garagara masoobiin daabboo jechuun kanatti asirri qabattee irraa namaan buqqaan hedduu bareedduudha hedduu namatti tolti baay'ee jechuudha bakka akka isinii himuu danda'a qallaalii kan hundi isiitu natti hin tolle isiilleen 2,500 isiniin jedha kunoo jala isii ilaala kalara jechuudha akka barbaadanii filattanii isin immoo naabiti yoo jettan amma warri kunniin guutuun isaa dhugaa rabbi dubbachuuf suuraa natti hin ergine ufii kiyyaa bakka meeshaan bareenni meeshaan faayaa jechuudha itti hojjetamee gurguramu dhaqee bitee fi isiniin jedha ija keessan ilaala haga inni asluuma qabu waan cituu miti osoo kaasii ta'amuun shofshofaan kaleessa itti roobee jechuudha meeshaan kun akkanatti hin taa'u wiixaan kun wiixaa baadiyyaa keessatti hodhamee jedhe bakka san dhaqee barbaade bitee fi jechuudha beellamaadha malee akkanumaan ka'ee gabaarraan bin hin jiras illee Shaashamannee 2,700 3,000 hin bitas taa'ee jechuudha osoo karaa dheeraa deemin osoo hin dadhabin tunis haala tanaati 2,500 tunillee haati tana kanallee qabdi masoobii buddeenaati masoobiin buddeena gamalaa wajjinuyyuu 3,000 isiniin jedha ka isiillee tanniinis inshaallah rabbi laaffisee jedhe daanteelii irratti hin galchaafi yookiin irratti hin bitaafi isiniin jedha kanaafuyyuu namoonni barbaadan qofti like share godhuun akkasumas subscribe warri hin goone subscribe gochuun channel keessan channel Umurazaan Oroo guddifadhaati irraa fayyadama itti fayyadama nallee hamilee taha meeshaaleen hin dhumanne meeshaaleen hodhaa baay'eedha keessaa tokko qofa haga natti tole isin mul'isaa tuni qamucatti hasaasaati jechuudha akkanumatti isin takkuma haadhuma takka irraa bite ajajaan waan ta'eef jechuudha beellamaan dhaqee bite haadhuma takka irraa amma meeshaa biraa isin agarsiisa isin obsaan na eega. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa rabbiin nagaan itti galchee isaan haa nyaachisu itti aansuni meeshaa biraati hundi isaanii tokko irra qabanii jechuu barbaadeeti. Safeedii haadha meeshaa kana jechuu haadha daanteelii kana odoon beekinii qofa sapiraayis daanteelii kana bitee safeedii haadhatanii lamaaniit illee biteef jechuu jarri natti hin dhaamanne safeediin tunniin kan isaan himatan 900-850 malee jedhanii waan sadi walirra biteef hunda isiituyyuu 750 kunu haadha tanaatillee 750 hunda isii bareedduu jechuu haadha tanaatillee 750 haadha abbaa gadaatillee 750 isiin hin dhaabatte kunu haati tanaalee 750 safeedii gurguddoo midhaaniin hafarsu waan feetaniif ta buddeenaa barbaadan xiqqoo akkasuma mootoyyuu qunnaa jechuudha. Qunnaa harceetti gingilfattu waan feeteen godhattu qunnaan akka feetaniin gosa feetaniin jira akkasuma kaniin illee irratti goosisee jechuu dhugama jirtu isinitti hima gamalaa kana wajjin 800 jechuudha haadha tanaatillee 800 fuudheef eega taawwanii bite jedheeti jarri masoobii daabbootii buddeenaa qofa nadhaamatan garuu jaraafillee kanaafi kanallee fuudheef 800 jechuu hunda isaanii harka tokkoon jechuu bakka takkitti gamalchiisee achi taa'ee eege jechuudha. Ija keessanii ilaala. Maaliif ree kun akka isin jalaa irraan ciccinneef
isinii galee irratti isinii gamalchiisee 800 haati ammootuyyuu meeshaa kana haati abbaa gadaa daanteeniin abbaa gadaa bitameef mijattiin hasaasa isiilleen qunnaa tokko qabdi kunoo akkasuma gamadameef ammoo isiin kajaraan adda ta'e gindoo qabdi gindoollee hin gamalchiisee fi hin dabalatee gindoon akka feetaniin jira kanarra saayiziin isaa xiqqaa tura kun baay'ee guddaadha anuu akkana qabadhee haga guddatu laala gindoma guddaa beekaa fuudheef buddeenallee irratti hin baafattan waan feetan ittiin godhattan meeshaa hodhaan isaa bareedaati gamalaa isaa wajjin birrii 1000 isinii jedha gamalaa achumatti gamalchiifachuu dandeettanii gogaa itti uffisinaa gogaan hin garagalcha jedhanii kun leezariidha akka ciccinnee kanneen itti isinii goosisee jira kanaaf meentaa hordoftoota fi kabajamtoota har'a meeshaa hodhaa qabadhee isinii dhufe mixine masanuu anuu odoo hodhee akkanatti danda'ee hodhee gurguradhe fi kabajamtoota kiyya warroonni meeshaa hodhaa barbaadan meeshaalee hodhaa hunda isaatu iyyuu isiniif qopheessaa isiniif fidaa namni dhugaan barbaadan qofti ammas jechuudha masawwarqii warri nagaa fattan masawwarqii dheeraan jechuu isinii galee hin jira kakirriilee ni jira akkasuma ammootu iyyuu kamadaabaraallee ni jira garuu ammoo namoonni yeroo ammaa jechuudha saalona keessatti soofaa galfata majlisa arabiyaa galfata koornarii galfata kontirool biffee galfata tiivi istaandii galfata wantoota diikooraa yookiin diizaayinii adda addaa waan galfatanii fi namni hedduun masawwarqii hin barbaadani garuu warri barbaadan takirriintu jira masoobillee takirriin ni jirti isinii galee garuu masoobiin kirrii xiqqoo hin waddadde gatii isii isiniin jedha nama barbaadaniif ni bitaa masawwarqiin kirrii ni jirti tamadaabaraa ni jirti wanni hin jirre hin jiru isiniin jira magaalaa baadiyyaati wannummaan hin jirre hin jiru gatii bicha gadi namaa dhiisanii gatii irratti bakka irratti jedhanii hedduu waddachiisanii dhugaa rabbii dubbachuuf masoobiin tuni 2,000 malee wanni isin sirritti naa hubachuu qabdan masoobii daabboo tana jechuun 3,000 irraa gadi hin buunu jedhan hedduu yoo rabbitte akkasittuu kadhattee jechuun 500 irraa sii bu'anii 500 naggaadeen sanuu hin buutu. Kuni warra manaa jechuun jireenya isaanii kana godhatan tooyyuu irraa namaa bu'a isinii jedha daanteeliin akka feetaniin ka 800 jira ka 1000 jira ka 1,100 jira ka 1,500 jira masoobiin gindoon jechuudha masoobiin guddoo kanarrallee yoo feetan ni jirti garuu hedduu nama dabbartii ammasoon guddoodha bakka kaayanillee hin fixxu lamaan isii wal biratti kanaaf warri maatii kiyyataatan hundi galatooma isin jaaladha isin kabaja sababni isaa najajjabeessitanii nu jabaadhu nu jiraadhu uf duuban deebi'ini itti fufi jetta waan ani hojjedhu waan an gadhiisu mara dhugaa rabbiinaaf galatooma hedduu isin jaaladha sababbiin isaa ammootu isin hamilee kiyya yoo isin koomantii najajjabeessitan humna godha hamilee kiyya dhugaa rabbii maatii kiyya dhugaati ka irraa dhaladhe son tahin ka ittiin jireenya kana ittiin baree fi hedduu rabbii gaditti isin abdadha jechu yoo isin waan tokko isin hin gammachiisini wanni an dalagu natti dhagahama maal hojjedha waan gaarii waan jaalatan yoo immoo waan ani hojjedhe kana isin jaalattan bakka maatiin kiyya jaalatee oromoon kiyya fudhatama bira qaba jabaadhee waan jechu safuu amantii duudhaa irraa nafa geessu irraa fagaadhee isaaniif hojjedha qalbiin isaanii akkanatti hin cabne ka jedhu anillee uf amansiisaa hawwii fi yaadallee qaba kanaaf hundi keessan naaf galatooma xiqqaa fi guddaa sabaa fi sablammiin amantii feetanuyyuu qabaadha hedduu isin galateeffadha warri chaanaala kiyya ilaaltanii naaf gammaddan na jaalattan hundi namni sabskraayibii 34,35 deemaa jiru kun guutuun isaa hanga har'aa koomantii takka badduu naa barreessanii hin beekane akka carraa jechuudha sanuu namatu nama erge dhiyeenya kana jala koomantii kee jala gizee 2-3 namni wayii barreesse sanis namuma yookiin tarii aarii qabu dhimma dhuunfaa waan akkasii natti fakkaate malee maatiin kiyya hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja akka jabaadhee isiniif hojjedhu na jajjabeessuun viidiyoo kiyya laayik qofa naa godha laayik yoo gootan homaa nan fayyadu viidiyoon baay'ee naa laallama namoota hedduu bira ga'a viidiyoon sun ammoo na gargaaraa isinii jedha namni hedduu ilaaluun anaaf gammachuudha gaariidha isin ammootuyyuu yoo sheer hiriyoota keessanii gootan hiriyoonni keessan meeshaa qulqullina qabu bareedaa yoo bitatte isiniifillee gaariidha jazaa gaarii dalaydan jechuun namni tiktok irra waan wal arrabsan waan adda addaa laalimee jedhee sheer walii godha waan keeriitan anas fayyadanii ufis fayyadanii hiriyoota keessa yoo fayyadan ajriilee ni argattan isiniin jedha sababa namaa hin laallamneef namni hedduu
viidiyoo waan adda addaa dalagaa jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti hima nama arrabsu tiktookii irraa warra wal arrabsu fidanii achirra kaa'u sababa viidiyoo namaan naannamneef yoo ifaajjanii bu'aa bahii ci'a hedduu ceetanii dhuftanii hojiin namaa jechuudha. Hin laallamne waan addaatiin miti namni maallaqa namaa kaffalu hin jiru ni laallama. Ammas hedduu galatooma meeshaan kan kee qulqullina qabaa baay'ee nutti tolee gatiin isaallee hedduu qaalii miti rakkasa warri jettaniif ani ufii kiyyaa fidee suuqa qabaadhe isinitti gurguru waan gabarra jiruun gabayaa isinii fuudha yoo qaala'e jedhee isinitti hima yoo rakasa jedhee isinitti hima hojiin kiyya dhaqeena ajajjanii razaan achi dhaqi achillee kana fidi sannuu fidi jechuudha malee ajaja na kennitanii yoo jettan ajaja keessan qeebaluu malee ani suuqa qabaadhe ufii kiyya isinitti gurguru qabeenyi kiyya tabe isin argitan ana jechuudha. Qabeenyi kiyya anuma waan ta'eef anteessanii isin ammoo kiyya saniif wannan isin qaaleessuuf hin jiru gabarraa isinii bitaa waan kiyya ammoo waan dadhabbii kiyya ni argadha isinii galee viidiyoo gadiin dhiifadha waan ta'eef gabaabumatti hawaasa bira hingaa haala kanaan wannan isinitti hordachiisu waan addaatiin hin jiru naaf galatooma kanaayyuu naa hubachuu keessaniif qulqullina meeshaan kiyya qabaachuu jaalachuu meeshaan ammoo waan gabayaa Itiyoophiyaatiin adda akka hin taane isinitti himu na amanuu keessaniif hedduu naa galatooma isin jaaladhaa horaa bulaa fayyaa Oromoo kiyya hundi keessan naaf galatooma nagahatti horaa.